Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu amantaa jechuun maal jechuudha? Bal'inaan nuuf ibsame. Amantaa jechuun addunyaa mul'atu kanaa fi hin mul'anne, samii fi lafa, uumamoota dachee fi lafarra jiraatan hunduma isaanii bifa dinqii fi ajaa'ibsiisaa ta'eetiin kan uume, kan sooru, kan jiraachisu, waaqni waaqotaa, gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, uumaan foonii fi lubbuu jira jedhanii laphee qulqulluudhaan amanuu. Amantaa jechuun waan abdatan dhuguma ni ta'a jedhanii waan ijaan hin argines akka waan ijaan arganiitti lakkaa'u jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoon ija foonii keenyaan arginee qaamota miiraa keenyaan qaqqabannee Waaqayyoon achi jira, as jira jennee beekuu hin dandeenye. Namni ija fooniitiin Waaqayyoon isa argee hin jiru. Garuu jireenya keenya keessatti gaafa dhukkubsanne Waaqayyoon humna fayyisuu isaatiin jiraachuu isaa gaafa nutti agarsiisu, rakkoo fi dhiphina keenya keessaatii gaafa nu baasu, gargaaraa hundaa kan ta'e, fayyisaa foonii fi lubbuu kan ta'e Waaqayyoon jira jennee ni amannaa jechuudha. Kanaafidha egaa qulqulluun Phaawulos amantaa jechuun waan ijaan hin argine akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudhaaf, amanuudhaas kan inni jedhe jechuudha. Qulqulluun Phaawulosis Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti nuti abdiidhaaf fayyineedha. Namni waan ijaan argu akkamitti abdata ree? Waan ijaan hin argine immoo ni abdannaa. Isas obsaan ni eeggannaa. Kanaaf amantaa jechuun abdiidhaan, laphee guutuudhaan, laphee qulqulluudhaan amanuudhaan Waaqayyoon eeggachuu fi Waaqayyotti amanuu jechuudha. Dabalataan amantaa jechuun amanuu fi amanamuu jechuudha. Amanuu jechuun laphee qulqulluudhaan Waaqayyotti amanuu, Waaqayyotti of kennuu, Waaqayyoof jiraachuu, Waaqayyoof buluu, Waaqayyotti amanuu yoo ta'u, amanamuu jechuun immoo isa amanne sanaaf amanamuu, seera isaa eeguu, qajeelfama isaatiin jiraachuu, kan Waaqayyoon jaallate jaallachuu, kan Waaqayyoon jibbe jibbuu jechuudha. Kun Waaqayyoodhaaf amanamuu jedhama. Macaafa qulqulluu keessatti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti Iyesuus Kiristoos Waaqa gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo dubbatte, laphee keetiin immoo yoo amante jireenya bara baraa argatta. Kanaafuu amantaa jechuun laphee guutuudhaan Waaqayyotti amanuu, isa amanne kanaaf immoo amanamuu jechuudha. Gama biraatiin amantaan uumaa fi uumamni kan ittiin wal argan riqicha guddaadha jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti garaan keessan hin raafamin, alattis amanaa, abbaa koottis amanaa, jireenya bara baraa argattu, iddoo jireenyaas baay'eetu jira. Amantaan Waaqayyotti amannee jireenya bara baraa kan ittiin argannu shakkuu fi raafamuudhaan alatti laphee qulqulluu fi laphee guutuudhaan Waaqayyotti amanuu, isaafis amanamuu jechuudha. Gaaffiin biraa immoo amantaa eenyutu kenne? Eenyuufis kenname kan jedhudha. Amantaa kan kenne Waaqayyoodha. Amantaan kun immoo kan kennameef dhala namaa hundaafidha.
Macaafa qulqulluu irratti ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:3 irratti egaa yaa obboloota ko amantaa keessan ishee qulqulluu al tokkichaaf akka ta'utti Waaqayyoon qulqullootaaf kennetti cimtanii fi jabaattanii akka jiraattan isaafis akka loltan cimseen isin gorsaa. Waaqayyoon qulqullootaaf amantaa kenne jechuun seera lootaa boqonnaa 19:2 irratti ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessaniin adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a waan jedhuuf cubbuu keessa kan jirru hundi keenya gaabbii gallee qulqulloofnee amantaa qulqulleettii taane kanatti qulqullummaadhaan akka jiraannu barbaade. Kanaafuu amantaa kan kenne Waaqayyoodha. Amantaan kan kennameef immoo qulqullootaafidha. Cubbamoota hin ilaallatu gaafiin jedhu ka'uu danda'a. Cubbamoonni immoo cubbuu isaan irraatiin miiccatanii akka isaan qulqullaa'anii qalbii jijjiirratanii Waaqayyoon gaabbii kenne. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan gadduudhaan soomuudhaan gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanitti nan deebi'a. Macaafa Yu'eel raajicha boqonnaa 2:12 irratti namni cubbuu hojjete waa'ee cubbuu isaatiif balleessaa isaatiif gaddee soomee kadhannaa gaggeessee sagadee Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaan gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyos gara isaatti deebi'a. Kana jechuun gaabbiidhaan miiccatee qulqullaa'ee jechuudha. Kanaafidha seera lootaa boqonnaa 19 irratti ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'a kan nuun jedhe. Namni cubbamaan akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a? Gaabbii galuudhaan miiccachuudhaan. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 1:18 irratti cubbuun keessan akka dhiigaa diimaa biluu yoo isin taasiseyyuu ani immoo cabbii caala isinin addeessaa. Namni cubbuu isaarraatii qulqullaa'uu addaachuu barbaadu immoo maal qabaachuu qaba? Amantaa qabaachuu qaba. Amantaadhaan malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu waan ta'eef. Amantaan dildila guddaa dhala namaa fi Waaqayyoon wal lama agarsiistuu fi boqonnaa namaaf kennitudha waan ta'eef. Daandiirra dhaabbadhaa. Daandiin ishiin jalqabaas ishii kami jedhaatii abbootii keessan gaafadhaa. Ishiirras deddeebi'aa lubbuu keessaniifis boqonnaa argattu jedha waan ta'eef daandiidhaan kan fakkeeffamte amantaadha waan ta'eef namni amantaa yoo qabaatee fi seera Waaqayyoo eegee yoo itti jiraate boqonnaa itti argata, hin qulqullaa'a, itti jiraata Waaqayyoon isii gammachiisaa jechuudha. Namni Waaqayyoon nan gammachiisa jedhu tokko amantaa qabaachuu qaba. Ibroota boqonnaa 11:6 irratti amantaadhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun gonkumaa hin danda'amu jedheera waan ta'eef amantaa isaaniitiin warreen Waaqayyoon gammachiisan kan akka Abrahaam, kan akka Abeeliin fudhachuu dandeenya. Aarsaa qulqulluu dhiyeessuudhaan Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef, Waaqayyoon waan qulqulluu jaallata waan ta'eef, anis waan qulqulluu dhiyeessuuf hin qaba jedhee Abeel jechuudha. Hoolota qabu keessaatii hoolaa bareedduu fuula namaatti fuula Waaqayyoottis toltuu kan taate dhiyeessee aarsan inni dhiyeesses qulqulluu fi ta'e fuula Waaqayyootti isaa fudhatameera jechuudha. Qaayil immoo midhaan qaburraa kan qotateerra Waaqayyoon silaa hin nyaatu jedhee isa callaa gaarii ta'e manatti galfatee girdii isaa dhiyeessee jechuudha. Waan qulqulluu hin taane Waaqayyoodhaaf dhiyeessee Waaqayyoon aarsaa isaarraa fudhachuu dideera jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef amantaan nuuf kennamtes qulqulluu hir'ina muuda kan hin qabne qulqulleetti waan taateef nutis cubbuu keenyarraa qulqulloofne Waaqayyo wajjin jiraachuun nurra jiraata. Kanaafuu Waaqayyoon dhala namaadhaaf amantaa qulqulleetti haal tokkicha qulqullootaaf kenne jechuudha. Gaafii keenya sadaffaa kan ta'u immoo amantii fi amantaan garaagarummaa qabamoo garaagarummaa hin qabu? Amantaa fi amantiin garaagarummaa qaba. Amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e armaan olitti ibsineera. Amantaa jechuun dhuguma ni ta'a jedhanii shakkii tokko malee laphee qulqulluudhaan Waaqayyotti amanuudha. Amantaa jechuun amanuu fi amanamuu. Amanuu jechuun Waaqayyotti shakkii irraa bilisa ta'anii laphee qulqulluudhaan amanuudha.
isaaf immoo amanamuudha jenneera. Amantaan egaa hir'ina kan of keessaa hin qabne Waaqayyoon al tokkicha qulqullootaadhaaf akka kenne Yihuudaa boqonnaa 1 irratti dubbifne. Kun amantaadha jechuudha. Waaqayyoon dhala namaa hundumaaf kan kenne. Amantii jechuun immoo safartuu amantaati. Namni tokko hammam Waaqayyotti amanaa, hammam Waaqayyoodhaaf bulaa, hammam Waaqayyoon sodaataa, hammam laphee isaa Waaqayyoodhaaf kenna jennee kan ittiin madaallu safartuudha jechuudha amantiin. Kana gaafa jennu amantaan qulqulluudha, amantaan qajeelaadha, amantaan kan hir'ina hin qabnedha. Amantii garuu abbaa sanarratti hundaa'a. Abbaa sanarratti hundaa'a gaafa jennu namni mana amantaa tokkotti amanu jireenya kiristaanummaa tokko wajjin jiraatu amantii isaa gargar ta'uu danda'a. Amantaa isaa tokkodha. Fakkeenyaaf amantaan keenya ortodoksii. Amantiin keenya garuu gargar ta'uu danda'a. Amantii jechuun keessa keenya amma amanuu keenyaa kan ibsu jechuudha. Amma amanuu keenyaa kan ibsu jechuudha. Tokko sirriitti Waaqayyotti amana, seera Waaqayyoo eega, abboommi Waaqayyoodhaaf bitamee Waaqayyoon gammachiisee jiraata. Tokko immoo faallaa kana Waaqayyoon gaddisiisee seera isaa cabsee Waaqayyoon muufachiisee cubbuu keessa jiraata. Lammeen isaaniiyyuu amantaa qabu. Amantaa qabu. Amantii isaanii immoo gargari jechuudha. Hammi hubachuu isaanii, hammi hojiitti jijjiiruu isaanii, sadarkaan qulqullummaa isaanii gargari jechuudha. Kanaan maal jenna? Amantii jennaan. Fakkeenyaaf namoonni lama ortodoksiidhuma ta'anii yoo jiraatan, tokko ortodoksii ta'e fannoo gooftaa hidhatee seera Waaqayyoo eegee, abboommi Waaqayyoo eegee cubbuu isaadhaaf gaabbii galee jiraata. Amantii isaa maal godheera? Mul'iseera jechuudha. Hojii gaariidhaan. Tokko immoo fannoo qofa hidhatee cubbuu hojjetee Waaqayyoon gaddisiisaa seera Waaqayyoos cabsaa jiraata. Kun amma maal ta'e? Amantaa isaa otoo hin ta'in amantii isaa hir'ateera jechuudha. Hammi inni itti Waaqayyotti amanu sun hir'ateera jechuudha. Fakkeenyaaf duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo fudhanne osoo hafuura qulqulluun isaaniif hin kennamin dursa waan hojjechuutii qaban raawwachuutii qaban guutumaa guutuutti waan raawwachuu dadhabaniif amantii nuuf dabali jedhanii Waaqayyoon gaafatanii. Amantaa al tokkicha Waaqayyoon isaaniif kenneera jennee. Garuu amma maal kadhatan? Amantii nuuf dabali jedhan. Amantii nuuf dabali jedhanii kadhatan. Wangeela Luqaasii boqonnaa 17:5 irratti jechuudha. Akkasumas maarkabaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo duuka bu'uutonni galaanarra deemaa jiranuu gidduu isaanitti ni rafee qilleensi guddaanis ni ka'ee isaanis ni raafamanii sodaatan. Kanarraa kan ka'e yaa gooftaa nu oolchi jedhanii iyyanii kadhataniiru. Gooftaanis ka'ee maal jedheen? Isin yaa warra amantii hir'uu maaliif sodaattu ittiin jedhe jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8:26 irratti jechuudha. Kanaafuu yaa isin warra amantii hir'uu maaliif sodaattu? Amantaan al tokkicha kennamee jira. Garuu hir'ina kan ta'e maalidha? Amantii isaaniitu jalaa dhaqee. Kanaafidha otoo amantii hanga ija sanaa fixaa qabaattanii tulluu kanaan buqqa'ii koottu yoo jettanii siniif abboomama, siniif ajajama kan inni jedheef kanaafidha. Kanaafuu amantii fi amantaan garaagarummaa qaba jechuudha.